Durii kan turte ifa guddaa marfamte. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin geessiniin jecha har'agaa miidiyaan Soofumar keessummoota jajjaboo lama as istiidiyoo keenyatti affeeranneeti jirra. Qophii ayyaana kana ilaallachuutiin egaa isaan asitti affeeranne muuxannoo fi mudannoo isaaniirraa barachaa ayyaana waliin kabajna hanga xumuraatti akka nu wajjiniin turtanii fi miidiyaa harka keessaniirraa immoo akka nu hordoftan isin affeerra egaa kennaa abaaboo isaanis abaaboodha isaaniif qopheessineedha nooraa seenaa anaa dhufsiniin jenna. Baga nagaan dhuftanii walitti horaa baay'adha abaaboo ta'a mul'adha kennaa addaati baga geessan ulfaadhaa'ee sinirraa fuudhee boodaaf argachuu dandeessu daayirektarri keenya. Durii kan turte. Hayyee egaa irra deebitiin baga nagaan dhuftanii anaa dhufsiniin jechuun barbaada waamicha keenya kabajanii ayyaana waggaa as istiidiyoo keenyatti waliin dabarsuuf fedhii qabaatanii kabajaan nu biratti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa anaa dhufsiniin jenna. Galatoomii masii baga nagaan nu eegde. Eeyyin egaa jalqabaa guutuu irraa hin jalqabaa guutuu shifarraa egaa nama baay'ee jaalatamaa faarfannaa isaatiin namoonni baay'een ittiin eebbifaman namoonni amantaa kanallee hin hordofne ittiin jajjabaatan dhaamsawwan gurguddaa faarfannaa keetiin dabarsituun bal'inaan beekamtaa jaalala addaa fi kabaja addaa sii qabu manni. Egaa gara qophii keenyatti darbuu keenyaan duratti egaa guutuun tajaajilaadha faarfataadha kadhannaatiin nu jalqabu istiidiyoo kanas nuufaa eebbisu haa kadhan nu kadhadha. Waaqayyoon kadhan. Gooftaa abbaa keenyaa galanni ulfinni oqubaan si duwwaadhaaf haa ta'u jaalala dhugaa kan nuuf jaallatte Yesuus ilma kee gara biyya lafaatti nuuf ergite inni misiraachoo dhugaadha warra jireenya harkaa badeef nu warra nutti hin toliniif akka nutti toluuf akka du'a keessaa deebinuuf ilma kee waan nu ergiteef maqaa Yesuusiin maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa kabajamu. Yaa Waaqayyoo si galateeffannaa maqaan kee haa ulfaatu. Yeroo kana kan nu laate sidha. Yaa Gooftaa akka si galateeffannu akka immoo walii wajjiniin dubbannus carraa kan nu laate sidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa ulfaatu. Egaa yeroo nuyi qabnu hundumtuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa eebbifamu. Manni kun istuudiyoon kun hundumtuu haa eebbifamu. Namoonni taa'anii TV kana ilaalaa jiran YouTube'dhaanis kallattii garaa garaan ilaalaa jiran hundumtuu haa eebbifamani. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Guddaa galatoomii eebbifamatis bari tajaajila kee haa dheeratu. Galatooma egaa irra deddeebiitiin isin galateeffadha wal galateeffachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef egaa guutuun jalqaba gaafadha. Keessattuu guyyaan har'aa kun guyyaa ayyaanaati. Ayyaanni qillee kun immoo hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda biratti ni kabajama. Mee hordoftoota amantaa Pirotestaantii biratti akkamiin yaadatama akkamiin kabajama guyyaan dhalachuu Yesuus Kiristoos? Tole haa ta'u atis galatoomii masii carraa kana waan nu laattee fi dhalachuun gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos namni kallattii garaa garaatiin ayyaaneffatama. Ayyaanessaa inni kan nyaachuuf dhuguudhaani inni kan immoo wal waamuudhaan ollaa wal waamuudhaani garuu inni kun kennaa guddaadha. Yesuus Kiristoos abbaan ilma isaa nuuf kennuunsaa nuuf kennaa guddaadha. Guyyaatti kennaa guddaa arganne guyyaatti Waaqayyoo waaqarra taa'ee isinin jaalladha jechuurraa gadi bu'ee nama ta'ee foon uffatee dhalatee cubbuu ilmaan namaa fuudhuudhaa fi gara biyya lafaa dhufee guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos waan ta'eef nuuf carraa guddaadha keessattiyyuu nuuf guyyaa addaati kennaa addaati jechuudha. Guyyaa ifaati. Kanaaf namni hundumtuu kanaaf iddoo garaa garaatti argitetti ta'ee warri baadiyyaa jiran shaamaa waldaa keessa bobeessanii gajjallaadhaan magararraatti ibsaatu boba'a. Kun ifa argisiisa. Ifatu gara biyya lafaa dhufee jechuudha. Biyyi lafaa dukkana turte. Dukkana kana irratti ifi guddaan ba'ee jechuudha. Guyyaa ayyaana qillee kana egaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin wal qabatee namoonni kennaawwan garaa garaa walii kennu. Mee yaadannoo ayyaana kanaa wal qabatee qabdoo jiraatee fi ayyaana kana immoo akkamitti kabajaa isin jechuuf seenu? Ayyaana qillee ayyaana kamii caalaa baay'een jaalladha.
sababni isaas ergaa guddaa dhoksaa guddaa waan keessaa qabuu fi innis kennaa guddaa nu laatame Yesuus Kiristoosi. So kennaa sana caalummoo hin jiru jedhee waan yaaduuf baay'een jaalladha. Yaadannoo addaallee hin qabu yaa jaallachuma kooti malee. Kennaa addaatti kennitee jira? Tarii hin beekamu guutuuf hoo kennitee jiraatti jedheen. Kennaa yeroo hundumaan kennaaf. Guyyaa ayyaanaan eegdee jechaadha? Guyyaa ayyaanaa qofa miti. Meegaa dhiyeenya kana sagantaa guddaa tokko giddugala konvenshinii Addisitti agarsiisa faashinii mul'istee turte. Uffanni ati uffattus uffata baay'ee bareedaadha. Uffattoota jijjiirtee uffattaa. Nuus nu uffistaa. Abbaa warraa kee immoo addatti uffistaa. Guyyuma guyyaatiin baay'ee inni nama carroome jedhee yaada. Akkam ture sagantaan kee milkoofteerta akka yaaddatti sii ta'eera? Sagantaan baay'ee bareedaa ture. Karoora guddaa qabannee kaanii gaafuma jalqabnu yaada adda addaa qabatee ture agarsiisa faashinii kanaan dura taasisamu irraa adda gochuuf baay'ee yaalleerra milkoofneerras jedheen yaada bareedaa ture baay'ee. Wanti baay'ee nama barsiiste anas nama barsiiste yoo jiraate sa'aatiidha. Sa'aatii 9:00 sa'aatuma 9:00 jalqabde nuti sa'a 12:00 jalqaba gaafa jennu dhumeera. Maaf kana gootan? Gaaffii bareedaadha by the way. Gaaffiin kun barbaachisaadha. Deebiinsaa guddaa waan ta'eef inni yeroo baay'ee sagantaa affeeramee nan deema. Gaaf immoo affeeris namoota wajjin sagantaan dabarsa. Garuu yeroo baay'ee waan inni ilaalu namni sa'aatiin kabaju. Nuti amma sa'aatii 9:00tti balballiin banamaa jennee waamne namni immoo sa'a 12:00tti dhufe. Namoonni garuu maal goone kaalchariin kun yookiin immoo aadaan kun baay'ee jijjiiramuu qaba jedhee yaada yeroo hundumaa naasofnaayyuu. Konfertiin allaatu barfadhee iddoo ta'ee deemuu akkas waan jaallanneef utuun jijjiire jedheen yaada. Qobaa jijjiiruun hin danda'amu garuu immoo yaaluun immoo amma tokko rizaaltii gaarii hin qabaata jedhee yaadna. Waan akka sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 garuu turreerraa nutiyyuu. Sa'aatii 9 jennee naannoo sa'aatii 10 walakkaa jalqabne. Namni dhufeera garuu. Baay'ee dhufeera baay'eedha. Guutuu ture. Nama barfatee eeguu jechuun nama sa'aatii isaa eegee dhufee diskooreej gochuudha. Kanaaf barsiisteerta. Kanaaf barsiiseera jedhee yaada. So yeroo biraatiif yoon ani waamicha siin waame maala sa'aatii malee waliin argina. Sinin eegu. In eegu. Guddaa galatoomi. Egaa har'i guyyaa ayyaanaati. Kan argamnu immoo faarfataa tajaajila guutuu shifarraa wajjiniini. Faarfannaawwan isaa baay'een jaaladhaani. Faarfannaawwan isaa immoo namoota amantaa kana keessa hin jirrellee kan onnachiisu waan lafa kana ittiin obsan waaqattis haa ta'u gooftaatti amanatan kamittuu akki galgalli dukkanaa akka darbu rakkoon akka darbu sana keessatti abdii namatti horataa sagalee waaqayyo sana keessas dhaamsa dabarsaa. Faarfannaa isaanii baay'ee jaaladhu keessaa tokko galgalli gaddaa yoo dheeratu waan bari'uun fakkaatu kan jedhu sana xiqqoon otoo nu faarfatee yookiin waliif faarfannee galateeffannee kanneen gadda keessa jiran jiraachuu danda'u kanneen dhiphina keessa jiran jiraachuu danda'u guyyaan kun guyyaa ayyaanaati kanneen dhukkubsatanii jiran jiraachuu danda'u isaaniin illee jabaadhaa jechuuf jajjabeessuuf har'a guyyaa gammachuu qofa otoo hin taane warreen rakkoo kana keessa jiran illee abdiin akka jirutti horuuf toliin faarfannee natti tola. Nakootu beektu na waamte jaallatte maleen ibsu sanaaf du'atti of laatte dhugaa kee nalaree yamadda gaaddisa waa'ee kee odeessa. Humna kootu beektu na waamte jaallatte maleen ibsu sanaaf du'atti of laatte dhugaa kee nalaree yamadda gaaddisa waa'ee kee odeessa. Otoo sin taane namarraan ta'u maqaan kee hamoo.
utuu sentaane annamarraan ta'u maqaan kee hama'u. An sanyiin koo fargamni koo as nan finne jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo mata barsaa buruqsite nama jura kunuunsite. An sanyiin koo fargamni koo as nan finne jabinni koo kan sirreesse ilaalcha koo mata barsaa buruqsite nama jura kunuunsite. Naaf gootee olmaa danuu kan kee narraan dhumu siif malaa galateeffamuuni. Naaf gootee olmaa danuu kan kee narraan dhumu siif malaa galateeffamuun. Galgallee gaddaa yeroo dheeratu waan jiraatan hin fakkaatu fi rakkarraas hin baay'atu. Harki na yaadate suma taasan taane yaanni hamaa. Baay'ee galatoomii eebbifamii siin jenna guutuu keenya. Bunnis kee jira kanoo bunni baay'ee jaalladha. Urgaa maal anoo maal si godhe anaa dhagaati. Urgaa galatoo. Egaa bunni si daffaa waliin haasaati waliin turra. Durii kan turte. Sponsorri kabajaa qophii keenya addaa ayyaana qilee bara 2018 ammoo Tokkummaa Star Business Groupidha. Guddaa galateeffannaa Tokkummaa Star Business Group horii bulii deeman jennaan. Dhalachuu isaatiin nagaa argannee abdii fayyina bara baraaf ta'u horanne. Dhaabbanni keenya Tokkummaa Star Business Group hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isiniin ga'e jedha. Tokkummaa Star Business Group wabii maamiltoota keenyaaf aspaaltii bituminii gosa adda addaa waggaatti toonii 200,000 ol keebiloota teeleef humna ibsaa sibiila ijaarsaa akkasumas meeshaalee elektirikaa finishingii qulqullina olaanaa qaban biyya alaarraa galchuun daandii guddina keessanii tumsuu irratti argama. Maashinaroota ijaarsaa, konkolaattota ammayyaa elektirikaaf zayitoota Bravool filatamoo ta'an dhaabbanni keenya isiniif dhiyeesseera. Hojii riil isteetii irrattis shoora keenya ba'uuf piroojeektiiwwan ijaarsa ammayyaa Saarbeet Appaartimenti, TFG Faayinaanshaal Maarkeet Markaatu, Tulluu Diimtuu appaartimentii qulqullinaan xumuraa jirra. Gama turizimiif hoteelaanis Tokkummaa Giraand Hotel 4 kiiloo laga Xaafoof Baakkootti jireenya qananiitti isin fiduuf ijaarsisuu irratti argamna. Tajaajila eegumsaaf qulqullinaatiinis maqaa boonsaaf amanamummaa qabna. Tokkummaa Star Business Group kaffalaa gibiraa amanamaa ta'uun sadarkaa naannoof biyyaalessaatti dirqama lammummaa baachaa jira. Badhaasaaf beekamtii argateenis madda kabajaaf aantummaa maamiltoota isaa mirkaneeffateera. Tokkummaa Star Business Group. Ayyaana gaarii. Durii kan turte. Faarfannaawwan qeenxee baay'ee qabdaa. Akkasumas immoo albamallee akka hojjettee odeeffadheera. Waa'ee kee baay'ee gaggaafachaan ture. Namoota baay'ee iyyaafachaan ture. So yaadatta meeqa akka hojjettee keessattuu albamaa wal qabatee faarfannaawwan viidiyoos, oodiyoos baay'ee qabdaa. An dhiyeenya kana oolchaadha kan jedhanis nan beekaa. Kan sanaan duraa garuu hin beeku. Mee waa'ee sanaa xiqqoo haasofnu? Bara 2000 akkasumatti fakkaata. Albamii jalqabaa hojjechuu jalqabee. Obboleessi keenya tokko baay'ee jaallannu.
inni baay'ee haaluma muuziqaa bareedaa tokko utuu na hojjetaa jiru gidduutti lafa inni bu'ee dhabe. Inuma barbaadna hin jiru, nama barbaadna hin jiru. Isa booda waggaa 4-5 booddee naannoo iddoo biraatti safara biraatti mucaan hiriyaasaatii tokko iddoo akkasii jira dhaqii faayila kee fudhadhu naan jedhee. Eessa deeman hojii biraa jalqabee? Hojii biraa jalqabee faarfannaa keessaa bahee gara sirbaa keessatti. Daawit Taaddasaa? Daawit Taaddasaati. Ayyee. Daawit Taaddasaati. Daawit Taaddasaa gaa baay'ee nama nuti jaallannudha. Faarfannaa afaan Oromoo baay'ee hojjeteeraatu gara sirbaa immoo hin deemini. Kanuma koo irratti natti fakkaata kan inni. Kan dhaabin albaamicha dhiisee. Dhiiseedhuma kan biraa matti qajeele. Tole. Faayilicha si kenne. Faayilicha garuu amanamummaan naa kenneera. Kanarratti nama tamu sirba Haacaaluu sabratti hojjetes amanamummaatiin nama deebisedha. Deebiseedha dhugaa galata nu biraa qaba. Maatiif kennee irra deebitiin akka maatiin illee sirna eebbaa qopheessitan godheera. Amanamummaa irratti rakkoo qabasin jechuu barbaadan deemuu baay'ee jaalannaan. Garuu yeroo sana gaawwan baay'ee nu hojjete kollekshinii tokkos nuuf hojjete ture yeroo sana kan bahe naannoo 2002 keessa kan 2001 keessa kan bahe. Ergasiin iddoo faarfannaa albeemaa sana faayila sana fuudhanii gara istuudiyoo Zarubaabel jedhamutti ni geesse. As gara naannoo Walloo Safariitii Safarisaa. Namoota baay'eetu irratti hirmaatee Daawit Lamiis keessaa qabaa. Iyyoo'el Maarii kan jedhamu jira. Amma innis gara sirbaatti kan inni deeme. Garuu maal ta'anii deddeemuu boodatti deemina kan daganneef malee. Yaa'u wanta hamma isaan nu biraa argatanii gahaa miti. Gahaa miti. Kanaaf namoonni baay'een harcaatii kan isaan argisiisaniif kan baay'een isaanii buqqaanii achi kan deemanii fi akkasumatti fakkaata. Jaalala muuziqaa qabu waaqayyoof hojjechuun barbaadu faarfannaa hojjechuun barbaadu garuu hir'ina baay'eetu immoo jira. Yoo hin jiraatinis immoo hin danda'amu ulfaata. Yoo hin jiraatinis immoo ulfaata. Egaa hubannoon namaa immoo garaagarii. Baay'een isaanii iddoo lamaanuu kan hojjetanis jiru. Faayilicha gaachii fuudheen Zarubaabelitti geesse. Egaa waggaa 7-8 waan fudhatee fi muuziqaa sana faarfannaa sana baasuu fi nanniise keessa guutuu didee sababiin isaa muuziqaan dulloomaa deemaa jechuudha. Xiqqoo abdeet ta'uu qaba yeroo wajjin deemu. Haalli faarfannaa kootiis haalli waggoota sana kana gidduutti hojjechuun narra ture. Ergaa kan biraatu immoo gara koo dhufee. Bilchinis wal qixan ta'uun sagaleen waa baay'eetu jijjiirama. Akka itti yaade sana naan dhufne hunduma isaan dhiise jechuudha. Ergasii booddeenii faarfannoota qeenxee hojjechuutti ka'e jechuudha. Egaa ergasii Masarat kan jedhamuun dhufee baay'ee hojjeta ture innis amma biyya Ameerikaa jiraata. Teediinis hin jalqabee Teedii Moges. Teedii Moosee. Teedii Moos. Baay'ee ogeessa cimaadha. Baay'ee. Innis achumarraa gara. Teedii Moosis amma bakka dhaqutti baay'ee dhiibbaa uumaa. Dubbichi dubbii aartii waan ta'eef waaqayyo uumamaan kenneefi nuti tolatu nu bira ta'anii nuuf hojjetanii egaa uumaa gochuu hin dandeenyu. Teedii Moos baay'ee naa hojjetee. Faarfannoota qeenxeen hojjedhe baay'ee isaa tokko isaa kan hojjetee. Gara booddanaa kan immoo Dassaalanyii mucaan jedhamu Dassaalanyii Magarsaa. Innis baay'ee naa hojjechaa ture. Ijoollee baay'eetu irratti hirmaate gaasuma maqaa isaanii haasa'ee fixuu kan hin dandeenye. Albeemii oolchaa gaafan dhufu garuu namoota gara nama 11tu irratti hirmaate. Muuziqeessitoota 11tu irratti hirmaate. Kana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareeda. Amma faarfannaa amma yeroo baay'ee faarfannaanii akka aartiitti miti ergama wayii yookiin dhaamsi wayii yeroo namaa dhufe waan hojjetan natti fakkaata. Garuu amma faarfannaa amma waliin faarfanne kana dhugaa kee kan jedhu kana akkamitti si dhufee dhaamsaan immoo hafuura immoo waatu jireenya keetii wal qabate immoo waan namaa wayii argite akkamitti namaa dhufa faarfannaa? Faarfannaan
Hojichi hojii aartiiti. Garuu si'a tokko tokko Waaqayyo laphee keerraa waa kaa'aa yookaan haala sana keessa jiraattee haaluma keessa jirtu sana keessatti essee gaafa waa barreessitu maybe kan namoota kan birootiif ergaa ta'uu danda'a. Haalicha sanarraa immoo adda taatee namoonni baay'een amma faarfannaa ergaa garaagaraa qabu. Wanti tokko isaanirra hin ga'iin faarfannaa sana barreessu faarfannaa sanatu immoo gorsee gara sirriitti isaan deebisa jechuudha. Si'a tokko tokko faarfannaadhuma keetu deebi'ee si gorsee si sirreessa. Faarfannaa sana haalli inni keessa taa'ee barreesse ganaman hojjedhee dhugaa keessa jedhu waanuma faarfannaa guyyaa lamatti dhumeedha. Dhugaa dubbachuuf waan inni yeroo dheeraatti fudhadhee hin qabu. Haalli inni yeroo sana keessa ture haala bareedaadha jedhamuun turre gadduma tokko keessan ture waan yeroo dheeraan fudhatamini yeroo dhuma sana faarfannichi gara koona dhufee faarfannaa sana barreesse namoonni immoo baay'ee akka ta'e baay'ee jaalladhe. Faarfannoonni baay'ee sloodha. Baay'ee waa keessa sammuu fi ittiin of jajjabeessan ittiin abdii horatan baay'ee nama qabbaneessa. Dhaggeeffatan sirriitti attenshiniitiin yoo dhaggeeffatanii amma yeroo gammachuu yeroo badhaadhinaa yeroo waa namni harkaa qabu firri hunduu fara namaa ta'a. Yeroo gaddaa garuu waanuma addunyaa lafa kanarra jirudha jechuudha. So namni kamuu waan dhaggeeffatu danda'udha. So kanaafin jedhe galate. So baay'ee sagaleen kee immoo sagalee golden voice bira darbee beeziin isaa furdaa baay'ee amma nuti amma sagalee akkanaa beeksisaaf fa'a barbaanna. Beeksisni yoo jiraate yoo nu dubbiste hin kafalla hojii dabalataa ta'a. Baay'ee bareeda Waaqayyo isaa eebbisu dhugaa. Uumama. Sagalee kana baay'ee isaa waan ani hojjedhee hin fide jedhu hin qabu. Faarfattoota baay'ee sagalee babbareedaa baay'eetu jira yeroo ammaa kana. Addatti waan hin hojjedhee hin qabu. Garuu jireenya koo irratti wanti hojjetu ijoollummaadhuma kootee kaasee callisee dhuman faarfadhaa. Maatiin keessanis maatii faarfattoota. Maatii faarfattootaati. Ani kan hin beeku yaadaniidha. Faarfannaa ishee kan hin beeku garuu obboleettii kee ta'uu dhiyeenyaan dhagahe. So daa'imummaarraa shaakalaa turte jechaadha. Daa'imummaadhumaan hin shaakalaa dhufe sagaleen koo akkasitti sirrataa dhufe. Gaafa immoo akkuma immoo sadarkaa kanarra ga'u immoo waan ofii kootii muuxannoon ofii kootii beeku yeroo baay'ee dhaga'uuni sagalee namaa banaa asii gaafa dhageessu asii sirreessaa deema. Aarticha asitti dabalataa deemta. Ol kaasuu gad deebisuu babbareechi sanaa muuxannoo keessa ogummaatii waan guddastu natti fakkaata. Baay'ee galatoomii amma wantoota baay'ee kaastee turte warreen sirba keessa jiran faarfannaallee akka hojjetan kaastee jirta. Ogummaa harkaan dandeettii sammuutiin hojjetanidha. Kuni hin ta'uu hin beeku garuu otoo amma namni muuziqaa hojjetu tokko otoo faarfannaa si hojjete waan namni faarfatu tokko waan jibbu natti fakkaatu because faarfannicha bareedee akka sagaleen sun akka dhaamsuun nama hunda bira ga'u taasisuudha kaayyichi. Yeroo baay'ee lama faarfannaa matti duulanii warra hojjetanii muuziqeessota gurguddoo qabna. Baay'ee amanamanii jechuudha. Gara sirbaas kan hin deemne. Namoonni garuu sirba keessa ta'anii faarfannaa hojjetanii namoota baay'ee ta'uu baateyyuu jiran muraasiin jiraatu. Muraasiin jiraatu. Garuu hamma yoo wanaatti dhaabbatanii jalqabaa kaasanii hanga yoo wanaatti dhaabbatanii kan sirban hojjenne faarfannaa dhumaa irratti fokasii godhanii kan hojjetaa jiran immoo baay'eedha. Maaliifin kana kaasee seete amma seenaan dizaayineradha. Daa'imummaa isheerraa beekna. Uffata baay'ee hojjettee nuuf uffisiisteerti. Gaafa eebba miidiyaa soof marsheetu natti uffise. Dubbii keenya irratti uffata har'aa kana Fooziyaa Yusuf jedhamti biyya Ameerikaa jiraatti. Safartuu koo eega fudhattee booda asitti hojjettoota qabdi. Uffata na hojjettee gaafa eebba faashin shoo keessa uffata bareedaa namoonni baay'een faashin shoo mul'isuu dhuftee naan jedhanii turani. Kan na hojjette Fooziyaa jedhamti. Fooziyaa Yusuf guddaa galateeffachuun barbaada. Asumaan dizaayinar Fooziyaa ulfaadhu jechuun barbaada. Baay'ee jaalladheera baay'ee uffata kana baay'ee rilaaks nama godha. Isheetu na hojjete jechuufi. So
seenaan egaa kan uffata kana hojjetti. Uffata kana fakkeenyaa fi namni sheekii tokko dhufe uffata hojjisiisuu danda'a. Namni ortodoksii tokko dhufe uffata hojjisiisuu danda'a. Namni waaqeffataa tokko dhufe uffata hojjisiisuu danda'a. So weellisaanis akkasuma jechaadha. Weellisaan dhufe amma weellistoota baay'eef uffata hojjetteerti kan inni beeku. Faarfattoota baay'eefis akkasuma hojjetteeti jirti. Kan hojjechuu keetiif akkamitti eebaluuf hojjettee akkamitti eebaluuf hojjettaa jedhamtee beektaa? Beekayisa. Akkamitti deebista akkamitti handil goota? Opposition hin jiraata. Yaada faallaa ta'es baay'ee na mudata. Garuu immoo nama hundumaa miti yaada kana kan qabu. Namoota tokko tokko qofaati. Yaa waan namaaf ibsu waan barbaadu. Hojiin kun hojii ogummaati. Ogummaa keenya immoo nama kamiifiyyuu gurguruun dirqama keenya. Akka fashion designer tokkotti kanan gurguruun yaada kiyya, creativity kiyya fi ogummaa harka keetiiti. Kanaafuu sirba tokko irratti uffataan yookiin costume designiidhaan hirmaachuu jechuun sirba sana hojjechuu miti. Yookiin immoo sirba sana wajjin hariiroo qabaatanii sirba sana jireenya gochuu miti. Hojii hojjechuudha. Namni kana akka hubatuun barbaada. Namoonni baay'ee nu hubatu actually. Kana caalaa garumaa inni garaagarummaan hojii garaagarummaan afuuraa fi amantaanii baay'ee separately ilaalamuu qaba. Jedhanii yaadaan akkas waan ilaaluuf maatiin koos akkas waan na hubatanii fi badaa. Bunnis daffee jira amma. Naaniin buna dhiyeessite. Ayyaana waggaa fakkeessuu fi istiidiyootti gala. Buna naanii ilaallaarra. Eebbifame guddadha. Galatoomuu naanii koo ulfaadha. Daabboon illee hin jiramte? Daabboos mee fidin talatu. Ayyaana waggaa ka namoonni baay'een kooniin qalataa. Waan baay'ee godhatee darba. Akkuma manaatti oolan tira. Akkuma manaatti oolan. Tolus baatu ka. Nuti maal yeroo baay'ee ala oolla waan ta'eef guutu isinoo akkam faarfattoonni. Kan keenya guyyaa yeroo hundaa akkas hin ta'u. Guyyaa borii jedhanii har'a galgala sagantaan ta'a. Yookaan sagantaa bultii ta'uu danda'a. Guyyaa sagantaa baay'ee amma kanatti miti. Bareedaadha bunni. Guyyaa ayyaana amma kanatti miti sagantaa gadi bu'aadha. Garuu utuun fuudhin fuula dura ayyaana badaan jaalladhuun ture. Egaa fuutee jaallachuu qaba. Keessumaa immoo ayyaana qillee. Aannan baay'een jaalladha. Akkam bunni bareedaadha. Bareedaadha baay'ee. Buna gurraacha ta'e garuu. Lakki bareedaadha. Galatoominaani. Biyya keenyatti buna gurraachi hin dafu bara qaaniidha. Naannoo Baalee Arsii buna gurraachi qaaniidha. Maal ta'uu qaba? Buna aannanii. Buna aannanii. Sirriidha. Baalee deemeen ture hojiidhaaf. Kilippiiwwan baay'ee hojjetteerta miti artistoota wajjin. Eenyu fa'aa hojjette? Hojiin koo jalqabaa Andu'aalem Goosaa wajjin waa hojjee ture. Achii sana booddee immoo galma dhugaa itti qaatafarii wajjin obomboleetti kan Mirgituu, Natsaannet Sultaan, Heelen Berhee, Wandii Maak, hojii Alii Birraa isa dhumaa, Qamar Yesuuf fi Yoosaan. Kan amma dhiyeenya Galaanoo? Galaanoo eeyyee. Fi kan Yoosaan immoo Bulloo yookiin immoo Sadii Obsaa. Isa fa'aa hojjedheera. Faarfattoota hedduudhaaf illee. Kan Andu'aalem uffata akkasii? Eeyyee uffata akkasii. Raawwallooti. Inni hojii koo jalqabaa ture kostiyoomii. Kan viidiyoo jechuudha. Hojii koo jalqabaa ture inni. Sana booddee garuu uffata baay'ee hojjedheera. Sana keessaa garuu kan baay'ee na dinqu tokko Qees Bal'inaa Saarkaa. Ennaa boqotanii uffata adii uffatanii jedhamee maatiin isaanii kontaakti na godhanii isaaniif illee hojjedheen ture. Uffata adii uffatanii gara wanni. Inni baay'ee seenaa qabeessadha uffata hundumarraati. Rabbi isaanii araaramu. Guutuu akkam buna jaalattaa? Suusii buna qabda? Buna guyyaa guutuun dhuganii waliin naanni. Chikoo badaa lafa nargu. Suusiin qabaa jechuudha. Suusii buna? Garuu bakka dirqama bakka yookaan fooliidhuma isaa gaggeeffannaan
Bada rakkoon qabu foon isaa dhagee. Jaalata. Baay'ee. Naani sitti urgeessitee turte ammoo. Amma. Naaninis guddatteerti. Isuma sila urgeenfadhee tun dhiisee rakkoon qabu. Ta'uudha. Dhufuun sagaleen dhufu. Faarfattoota baay'eefis uffata hojjetteerta miti? Eenyuuf kan guutuu akkuma jirutti ta'e? Kan isaa akkuma jiru ta'e, kan isaa tokko farra jira akkuma sila sitti meeni. Faarfataa yaadasaa shireedhaaf. Si'a lama akkas hojjedheeraa fi hojii isaa goota mararaa fi gomoraa. Sirratti hirmaadheera koostiyomiidhaan faarfataa Solomoon Alamuu, faarfataa Dastaan Sarmuu, Abrahaam Tarree, warra afaan Amaaraatti faarfatan illee namoota baay'eedhaaf Mammihir Bagaashaaw. Kan Ortodoksiidha? Bagaashaaw? ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቱሬ አማገሩ ገራ ከነስ ቱሬ ፓስተር ትዝታው ኮንሰርት ይሳሰ አማ አነቱ ፈቶ ኦጀቴ ፊ ኤፍሬም አለሙ ባየ ሆጀቴ ባይ ሶ ሚዳግና አርቲ ሳቶ ፋርፈና ዱባ ቶ ፈንን ጅራቲኒ ኢጃፌስን ቶሉ ፈንሞ ሂካባ የቀባ ባይ So baay'ee cimtuudha. Atu badhaafamu qabda. Yeroo itti aannan si badhaasa. Nan eega. Ndagadhu. Badhaasa actually Star Wide Award irratti Best Designer of the Year kan jedhu. Badhaafamteetti. Bara darbee jechuudha. 2025. 25. Kan seenaan badhaafameera baay'ee. Baay'ee gammadde. Sitti xiqqaata dhugaa. Sitti xiqqaata. Jechuun uffata xixiqqoo kukkutuu irraa kaateetti as keessee nama yaada isaa daa'imummaa milkii keessaa nama tokko jedhee yaada seenaani soo cimtuudha. Cimina immoo akkasitti walitti himuu qabna. Otoo dubbannu guutuun afaan Amaaraatiin illee hin faarfataa. Afaan Amaaraa immoo dinqiidha. Hin daganne garuu otoo Amaariffaa xiqqoo keessa nu buuste afaan kamiinuu Waaqayyoon nagaan galateeffachuun dirqamadha. Xiqqoo mee waan kan jaalattu. Yeroon as biyya kana dhufu tun kutaa 8 baradhu dhufe. Achiin gara Goorootti wala mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Goorootti immoo xumuree. Finfinnee jecha. Finfinnee. Kanaaf amma tokko afaan Amaariffaa yaala. jalqaba yerooni baay'ee bareeda malee faarfannaan faarfachuu eegalu faarfannaan dura miidiyaa irra jijjiiru tokko buusee gaafanii dhaggeeffadhu baay'ee nutti kolfa. Baay'eensa. Amaariffa isaatti moo? Baay'ee amaariffisa. Caccabaadhuma isaadha garuu namni eebbifamu maal akkan jechaaru namaaf hin galla waan ta'eef. Annama hundumaa tajaajilu waan hin barbaaduufi. Hunda tajaajilu waan barbaadu. Nama hundumaa tajaajilu waan hin barbaaduuf malee. Kam jaalatame keessaa afaan Amaaraatiin xiqquma ishee keessaa waan hojjette natti tola. Daani'eel Amda Mikaa'el baay'een jaalladha. Kan yeehone minaalle geeta. Kan yeehone minaalle hullu waanta na'u hullu waanta na'u geeta Yesuuse hullu waanta na'u yehoo na'u kan jedhu baay'een jaalladha. Baay'ee cimaadhaati. Ammallee egaa bara tajaajila kee haa dheeratu. Ani eebbisuu baay'een jaalladha. Si haa eebbisu. Nama eebbifamaa ture. Akkootu na guddise waan ta'eef akkoontu baay'ee nama eebbistii warri koo baay'ee na eebbisa. Wal saamnee amiin jennaan nuti seebba baay'ee jaalladha. Egaa akkasi. Bunni isin faa dabalamu? Kinga. Tokko. Galatooma egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan miidiyaa Soofumar miidiyaa harka keessan irraati ammas waliin tura isiniin jenna. Durii kan turte ifaa.
Abbaa warraa keessi hubata. Inni baay'ee na hubata dhugaa dubbachuuf. Kanaaf kanan itti fufiinsaan hojii kanarra dhaabbadhee waan hin jiruuf kanumaa fi baay'ee hubata garaagarummaa hojii fi hafuura religiyoonii sirriitti hin beekaa. Gaaf hojiidhaaf guyyaa 3 guyyaa 4 yoo xinnaatee guyyaa 2 fiildii hin baanaa kilipii hojjechuuf. Guyyaa sana ijoollee intala shamaraa qabdu xiqqoo mataa dhiqee mataa qabsiisee daayiparii jijjiiresee eegaadhaan sobamoo dhugaadha. Dhugaadha. Sirriitti si gargaara? Sirriitti. Hin fakkaatu miti. Waan jechuun egaa waan hojii yeroo baay'ee tajaajilarra waan dabarsuuf yeroo dhumaa qabaa jedheen shakkeen ture. Baay'ee gargaara. Yaa miidiyaa irratti wanta akka siyaasa'uuni waan baay'ateef dhugaan fakkaatu garuu dhugaadhuma. Maaf eenyuuf somnetteeti. Dubbii keenya irratti isin fakkeessuus akkas maqaa maalii walii kennitanii akkas mul'attanii sooshaal miidiyaa irratti isin jirtanii hojii dhumatti jirtu. Amalli keessan immoo baay'ee wal fakkaata yaadadheera. Somehow wal fakkaata sirriitti. Keessumaa immoo amma yaada kanarratti yoomii kaasee ture yeroo tokko decide goone baqa social media irratti baay'ee expose of ngoonu because namni baay'een ilaalchisaa akka keenya miti ilaalcha garaagarummaa ilaalcha waan qabnuuf hundumti keenyayyuu akkasii yaaddanti isin hubachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu kana mannaatu private goone waan baay'ee. Kuni fakkeenya hundaati. Nama hundaafuu ta'uu qaba. Sirriidha akkas ta'uu mala. Kanaafuu inni baay'ee na hubataa hojii koo hin deeggaraa nan quuqne sirriitti na hubateera hojii aartiin maal akka ta'e hin beeka innis aartistii waan ta'eef kanaafuu hojii irratti dhiibbaan narra hin geenye mana keessatti kan alaa immoo ofirraa tiksuun salphaadha mana keessa gaarii yoo ta'e. Inni wal hubannaan kan alaa waa miti isin caalaatti wal beekuudha. Baay'ee namatti tolaa egaa haati keessan haadha keessan lamaaniitu Zinnaash Olaanii Doorsis baay'ee carroomteertedheen abdii sirriitti dubbachuu nan danda'ani garuu guutuudhaaf soddaa akkamiiti kan jedhu sana ta'uun gaafadhee natti tola. Zinnuun soddaa akkamiiti siif? Maal jedhee maalleessa? Baay'eedha. Jalqaballee intala keenyaa kenneettee akka gaafattee booda immoo jilbiifadhu jettee milikkita yookiin saayiniitiin. Guyyaa jalqabaa uffata ilaallachuu fi deemu ishee bira yeroo deemu iddoon isaan itti hojjetanii kompaawundii guddaadha. Yeroo laanchaa turtan? Global yaa. Achi deemee uffatuma koo ilaallee na safartee gaafan gadi ba'u konkolaataa bananii seenaa jiru. Mucaa keessan fuudhuun barbaadan jedhe. Dhumeera garuu jilbeenfadhu yoo waaqayyoo si fayyame naan jedha. Ta'u jedhee man kolfaa galee wantichi kolfa. Ati gaafuma argitu garaan kee yookiin lapheen kee sirrifate moo dura beektaan? Dura wal beekna maal. Uffata safaramtee fudhachuuf deemi. Yeroo olchaa kun. Garuu kan hin dhagahee kafaluu fididdeen ani qarshii 700. Qarshii 700 yeroo mi'aadha jettee jalqabaa sana. Mi'aa ture. Waanuma dinqii tokko ture. Tole. Uffata aadaas baay'ee isaa bitee hin beeku. Yeroo nu waldaa biiftuu boolee keessa ture uffata ittiin waltajjiitti baanu waan ta'eef achumasuma jiru fudhannee uffannaa gatiin isaa hammam akka ta'e barbaachisuuf hin beeku. Akkanii oduu dhaga'utti immoo kan ishee kan namoota hundumaarra expensiiviidha jedhu. Yeroo sana. Hojii isheetu addadha jedha. Garuu mi'aa miti. Garuu moo mi'aa miti. Mi'aan turre. Mi'aan turre anumatu hin beekuuf malee. Hin beekne. Gatiin uffatichaa hin beeku. Garuu karaa saggidiin kaffaleera. Saggiltuu kaffalechuun anatu kaffalechuudha. Isatti deebinaati eessatti akka wal argitan seenuun natti himti. Waa'ee zinnuutti yoo deebinu jilbiifadhu jetteen jilbiiffattee. Jilbiinfadhuu naan jedhani. Jilbiinfadhuu jedhanii sanumaan gargar ba'an jechuudha. Sana booddee immoo wantichi dhugaa ta'aa deeme. Egaa egaa walitti makamtanii booda
Nun egaa nama baay'ee beekamtuudha. Zinnuu dur beektuu fi eegasii immoo gaafa soddaataatu wal bartanii maal irraa argite? Waluun beekuu baay'ee inni alaa fi inni mana keessa baay'ee bakka haadhuma sirriidha. Haadha sirrii baay'ee namatti siqatee ilaalee fi nama addaati. Anaaf baay'ee naa ta'e Waaqayyo haadha naaf kenne. Waaqayyo haadha naaf kenne waan hundumaa wajjin mari'adha. Bakka iddoo dheekkamuun isaan irra jiraatanitti hin dheekkamu. Waan isaan itti hundumti isaan ta'a korratti baay'ee na dhiba. Akka isaan itti namaa kadhatanii akka isaan itti karoora namatti himanii bilchinan isaan irraa argee waan baay'ee isaa himeen fixu qaba. Dhugaadha. Waaqayyo umurii dheeraa kennuuf baay'ee kabajaaf jaalala guddaan qabaaf. Waaqayyo kennuuf eeyyan. Akkasuma baruuf inni seenutti yoon deebi'u otoo na ayyamsiisin gara Naqqamtee deemteedhaan charchii lafumaa kaatee deemtee hin beektu. Mee seenaa asuftes. Sana booda maaltu ta'e? Ganna ture yeroon isaa jedhee jalqaba akka asoosame gabaabaa. Ganna ture. So hiriyaan koo tokko jira muuziqeessaadha. Na baay'ee encourage na godha akka charchii deemu yeroo baay'ee charchiitti kilaasii maastersii koo baranchaan ture. Na kilaasiin baay'ee bizii waan na godhuuf bada charchiin deemu. Na gorsa Waaqayyo guyyaa torba silaatee guyyaa tokko akkamitti Waaqayyo qabda. Na dafinoo kaasee amma sanbata guddaa qabda. Sagantaan tokko jira. Sagantaa daldaltootaati. Ati immoo gara daldalaatti deemaa waan jirtuufi sana irratti hirmaachuu qabda sin jedhe. Hirmaachuu qabda nan jedhe. Maal jechuudha kan daldaltoota jechuun ግን እሺ ቆይ nan yaalan jedheen. Si ayyamsiisee malee eessayyuu deemuu hin danda'u. Tanimaa yookiin immoo nan mariisisaa zinnuutiin yeroo baay'ee. So deciding godhee kamisadha guyyichi ka'ee man deeme bakka. Naachi akkoon koo jirti. Naqqamte. Baay'inaan deemeen beeku. Waggaa tokko ta'een beeyachi. Achittan dhaladhee garuu mucaa waggaa tokko ta'een beeyu Naqqamteeti. Baay'inaanii maaltu uumamee akkamitti qophaa dhufuu dandeessee naan jedheen lakki sagantaa tokkotu as jiraan jedheeni. Chi guyyaa lammaffaasaa baajaajiidhaan deeme jechuudha. Namni baay'ee ture deebi'uuf ka'een bilbilee fiira yakoodha. Na biziidha baay'ee namni hin baay'ate so deebi'an bakka akkasina cinqa. Maal jechuudha? Jedhee baay'ee natti eekkamee iddoon jira iddoo korratti teessaa kottu jedhee nama naa ergee oliin seenee isteejirra nageessan jechuudha. So innaan ta'u wambarii korraa kootii nama tokkotu jira. So automatically wambarii nama ta'e irratti taa'eera jechuudha. Achi dhufee dhaabbatee namichi gurraacha tokko. Waan isaan beeku nama gurraacha. Seenaa laata ajaa'iba waaqa. So inkaaniif inuman taa'e. Hin beektuun? Hin beekun. Hayyee. Achi bakka ndii naam jedhanii wambarii fidanii fi namni hin kaka'eef? Hin fidaniif extra chair extra. Ati teesse kan bakka isaa? Hayyee. Iddoo korra maaf teessi ta'ee hin beeku akkas na ilaalee. As jiraatta moo Addis Ababaatti dhuftee naan jedhanii haasaansaa akka nama afaan hin beekne nama afaan Ingilizii haasa'u gaafa afaan Amaaraa haasa'u. Jetta dandeesse jetta. Sitti agarsiisuu saanuu. Akkam jetteemi akkam jetteemi akkam jetteen guutume. Aree maaloo nan salphachi. Afu. Lakki as hin jiraadhu Finfinnee irraan dhufeen jedheeni badaan itti naasofne achi. Nan shakkee Angoolaatti dhufee Naayijeeriyaatti fidanii yeroo baay'ee gara sana jiru miti tajaajiltoonni. Akkasuma dhugaan itti fakkaatee ture. Beekun bifaan. Nama Afrikaa fooyiseeti. Biyya Afrikaa biraatirraa. Fakkaata Fakkaata eegamii. Achirra deebi'anii sagantaan inuma taasifamaa ture. Irra deebi'anii maqaa isaa waamaniinaan deemee shaa godhee faarfatee ta'e. Faarfannaa? Hayyee. Dachi sagalee maqaa isaa dhageenyaan nan beekan. Jechuun yeroo ta'e tokko waggaa tokko achi jechuudha.
faarfataa sagirtuu kliipii hojjechuu barbaade kan ayyaana qillee ayyaana makan kan Christmas faarfattoota sadii moo afur ta'anii faarfatu. No uffata aadaa nu hojjetta waan Christmas fakkaatu waan diimaa irratti gootee hojjedhu. Ani jira faarfataa tokko Amaariffa kan faarfatuun beeku maqaa isaa amma jedhee natti hime. Achi kan warra kaan measurement isaanii na erganiiru. Kan nama tokko qofaatu naan ergamne. Okay kan sawa akkamiin godhaan jedheen. Akkuma kooti measurementiin isaa anuma hojjettaan gaafa naan jedhu Assagir jedhee times 2 jedheen barreessee measurementiin isaa. Na guutuu jedheen barreessee sorry maqaa kee waame. Nan hojjedhee fi nalladhee fi uffatichi baay'ee jaallatame. Achi payment eegnaan kan nama inkafalu isa dhaan inkafalu jedhe. Hayyee maaliif hin jedheen? Hin baay'atee jedheen immoo naannoo uffata aadaa gurguran jiraata ture dur. So hin beekaa odeeffannoo isaa qaba. Nama inni maafan bitaa maallaqaan kana baasee jedhe. 700. Ajaa'iba. Achi no it's okay annan kaffalaafi jedhee aseen. Bakka isi uffata koo uffatee kana booddee kan seenaatiin ala uffatuun jedhe akkasuma afaanuma kan jedhee garaan. Tidfe okay. Na bakka akkas ta'e gaafa deebi'ee dhufu guutuudhaan miti atiin jedheen achi bilbila korraa suuraa sana baaseen uffata kana akkoo anatu si hojjeteen jedheen. Uffata baay'ee bareedaadha situ hojjeteedha. Naan jedhee ammas albamii koo tokkoffaa eebbisiisuufan jedha uffata naa hojjettaa nan jedhe. Toleen jedheeni achi sagantaanis innume bilbilas walirkaan fudhanne I think nan galiyaanis borumtaasaa garan Finfinneen dhufe waan akka ji'a tokko wayitii akkas caala ji'a tokko sana booda gara ofiisii sana dhufe maanaajeriin sana bilbile sana booddee inni hojiidhaan na beekaa social media irratti maanaajeriin isaa. Ayyee. So akkas hin jedhama maanaajera guutuutii album release tokkotu jira baay'ee guddaadha situ uffata hojjeta uffata lama barbaannaa tokko for album coveriif tokko moo gaafa guyyaa sanaaf naan jedhe guutuu wajjin wal argine irraa akkas hin jedheen so nan beekaanii okay jedhanii inni dhufee measurement isaan fudhadhee achi uffatichan hojjedheef uffata sana hojjedhee fi baay'ee jaallatee dhugumammoo amma irrattiyyuu uffatotaan hojjedhee keessaa kanan baay'ee jaalladhu isuma. Anjil qaba sana. Kan olchaa coverii isaa olchaa irra isa jiru jechuudha. So anis graduate godhee tibbuma sana achi ammas tajaajilaaf gara Egypt deemee walharkaa banne. Uffata isaatuun fudhatiin. Ammas hin fudhatu. Kaffaluu dhiisuu fi natti fakkaata. Yaaddoon isa jalqabaan jiru. Inture baay'ee inuma taa uffatichi na bakka warra kan tuqne jecha ashagnee keenya baasnee ilaallaa inture bakka nu bira achi gaafa guyyaan sagantaan isaa gaafa ga'uuf jedhu in fudhate achi sagantaan isaa sin taasifame sagantaa baay'ee bareedaa ture in kaffalchisnee nan garuu simarare promote naaf goota jedheenti garuu baay'ee nama sirriidhaan namoonni baay'ee hin dagatu. Hin daganne loogoo koo sirriitti gasheera albamii isaa irratti barreeffamaanis na baay'ee waaw jedheen appreciate godheen. Sana albamiin isaas hin eebbifame. Amma eebba albama isaa sana duraadha intala keenyaa kenni kan jedheen zillee sana booda. Sana booda safaramuuf dhufe. Achi no uffata biraatiif ta'e ani hin beeku. Achina uffatichis hin fudhatame sagantaanis hin gaggeeffame thank you naan jechuuf laaqanan si affeeraa naan jedhe. Chi laaqan wajjin nyaanne thank you jedhee kaffaluus barbaadee baay'ee nan kaffala malee jedheen rakkee lakkiin jedheeni. Ndidde. Jalqama gaafa sanaa si gaddite. Si gaddite. Golgitee natti laattu gatiin uffata kana ammam ta'a laata jennaan ammanaatti gaafan kennuufiif jedhu hin didde baqa. Diddeen naan hin dhiise. Maal gootare ishi maal gootare malee hin kaffalta ture. Maleen immaa baqa maal gootare. Guutuun komeediyaan dhalleedha. Thank you nan jedhee
Achitti fuufinsa thank you Thank you baay'ate. yaa walitti siquu jalqabne. Thank you guddachaa deeme. Ol gaggahee. Kanuma. Waaw. Durii kan turte ifaa. Baay'ee bareedaadha. Egaa kan daawwataa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya ayyaana kan qillee bara 2018 keessummoonni keenya immoo faarfataa Guutuu Shifarraa fi akkasumas immoo seenaa kee Beek Girmaa diizaayinara guddoo fi jaallannuudha. Isaan egaa qophii ayyaana kana isaa wajjiniin ta'uutiin dabarsaa jirra. Kanneen iddoo garaagaraa teessanii miidiyaa harka keessanii soofumariin daawwachaa jirtan amma sanga xumuraatti akkan wajjiniin turtan gamanumaa isin gaafanna. Tokkummaa Star Business Groupiin immoo ispoonsara keenya kabajaa qophii ayyaana qillee bara 2018 guddaa galateeffannaa horii buli jennaan. Dhalachuu isaatiin nagaa argannee abdii fayyina bara baraaf ta'u horanne. Dhaabbanni keenya Tokkummaa Star Business Group hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isiniin ga'e jedha. Tokkummaa Star Business Group wabii maamiltoota keenyaaf aspaaltii bituminii gosa adda addaa waggaatti toonii 200,000 ol keebiloota teeleef humna ibsaa sibiila ijaarsaa akkasumas meeshaalee elektirikaaf finishingii qulqullina olaanaa qaban biyya alaarraa galchuun daandii guddina keessanii tumsuu irratti argama. Maashinaroota ijaarsaa, konkolaattota ammayyaa elektirikaaf zayitoota Bravool filatamoo ta'an dhaabbanni keenya isiniif dhiyeesseera. Hojii riil isteetii irrattis shoora keenya ba'uuf piroojeektiiwwan ijaarsa ammayyaa Saarbeet Appaartimenti, TFG Faayinaanshaal Maarkeet Markaatu, Tulluu Diimtuu appaartimentii qulqullinaan xumuraa jirra. Gama turizimiif hoteelaanis Tokkummaa Giraand Hotel 4 kiiloo Laga Xaafoof Baakkootti jireenya qananiitti isin fiduuf ijaarsisuu irratti argamna. Tajaajila eegumsaaf qulqullinaatiinis maqaa boonsaaf amanamummaa qabna. Tokkummaa Star Business Group kaffalaa gibiraa amanamaa ta'uun sadarkaa naannoof biyyaalessaatti dirqama lammummaa baachaa jira. Badhaasaaf beekamtii argateenis madda kabajaaf aantummaa maamiltoota isaa mirkaneeffateera. Tokkummaa Star Business Group. Ayyaana gaarii. Durii kan turte ifaa. Achi booda baay'ee kan na ajaa'ibee fi nama biraatu natti hime simiti kan natti hime yeroo qubeelaas kaayuu haayilaandii wayii irratti qabattee jirta bishaan qabu wayii maal intala kana namni harkaa fuudhu hin jiru laata jedhee yaadee ture. Suuraan sana qabaan. Taritti agarsiisuun na barbaachiseef nan agarsiisa malee. Tasa si waame moo diraamaa ho'is irratti hojjeteedhaan innumti nutti taa'imu. Inni nutti taa'imu. Qorattee dhufte jechuudha. Baay'ee waan inni gaafatin hin jiru baay'ee. Akkamitti qubeelaa gooteef? Yeroo sana ijoolleen mucaan diikoorii hojjettuu fi warri viidiyoogiraafirni na wajjin turanii aayidiyaan kun attamitti dhufee namuma hin beekamne maqaama wayii waameenini nama tokkotu dhukkuba onnee qabaa baay'ee rakkina guddaa irra jiraan jedheen. Ishee bilbiltee? Ishee bilbilee. Kun egaa kamisa jechuudha. Kamisa ganumaan keenya keedhe. Yoom qubeelaa gaafa guyyaa murteessinu sanbata duraa dheenne. Hayyee. Sanbata duraa sa'aatii akkas goona jenneen kamisa jalqabe jechuudha. Onni man dhukkubaan jedhe bakka. Baay'ee ulfaataadha. Namoonni dhukkubu jira baay'ee rakkina guddaa jira. Amma hospitaala rifeerii godhanii fi mirmaraa qofaaf gara hospitaala Phaawulositti geessanii jiru. Kanaaf amma gara sanandee geessaa jira. Nama immoo hin qabu ana duwwaa wajjin jira jedheen amma maatiin bira dhufanitti. Kophaan jiratte. Seenuun immoo halkan biiziin ta'e bakka akkan yeroo kaaniif an dawwaluuf. Sa'aatii moo wayii tokko akkota isaa carraa wayii argadheensii dawwaleen jedhaan isa biraa deemuu hin danda'u jedhaan. Carraa moo wayii argadheensii dawwaleen jedheen bilbileefiin jimaata sanas akka kanatti noole jechuudha.
Biisee of goote. Namichi fooyyee qabanaan jedhe. Humaan jedhu jedhe. Humaan jedhu bakka abdiin jira garuu beektaati waa'een dhukkuba inni ulfaataadha naan jedhee dookteriin jedhe. Wayyoo. Jimaata galgala koomaa keessa galaa jira namichi jedhe. Baay'ee Itti cimaa dhufe. Itti cimaa dhufe jabaataa dhufe baay'ee. Jabaataa dhufe sanbata duraa ganamaan ka'edha walee fi nani. Addaan namichi du'aaf jireenya gidduu keessa jiru anuma baay'een si yaadaa jiraan jedhe. Ajaa'iba dhugaa. Amma namichi Diraamaa ajaa'iba ta'e. Amma namichi du'aaf jireenya keessa jiru kanaaf anuma baay'een si yaadaa jira. Amma barbaade ta'uu dhufeen gidduutti si argee deebi'een jedhe. Amma mini garuma saayitii laaqanaatti hin jedhe. Haa ta'utti garuu njooriin maal rakkoon qabu an dhufeetti maal joorte jedhe. Dhufeetti ilaale malee isa dhufte jennaan. Anatti dhufaa. Anatti dhufa lakkiin jedhee natti dhufaan jedheeni iddoo isaa mijeessinee dibaabee kan jedhamu jira gara furii. Dibaabee loojii. Dibaabee loojii. Achittiin waan hundumaa qindeessisiisee dikooriin ta'ee ijoolleen viidiyoogiraafonni dhufanii dudduuba sana fo'aa godhanii bareechanii iddoo gaafa naqeessee fuudhu waanuma uffatuma mijanneen uffadhee ba'e mana. Tole. Waanuma uffatuma badaanatti hin taane awwaara fa'aa qabaa waan hin taane bakka jira miti waanuma of gataa wayii tokko ta'e rifeensa kootuun ittiin bu'in. Miriindaa wayituu irratti ganna. Miriindaa fa'aa ofirratti dhangalaasee gar tokkoon immoo. Waan ta'e godheen. Guutuu. Gabaadhi. Waan ta'e godheenan gaafa baay'ee naa gaddite baay'ee manaa gaddite. Maaliif yeroo kaanii yookiin gara tajaajilaa deemaa jira yookiin tajaajila alaati tajaajilaatii dhufaa jira yookiin immoo yeroo biraayyuu suufii uffata. Yoo kootii uffachuu baatee illee surree carqii fi shamizii uffata yeroo hundumaa pirootokoolii isaa eeggata. Akkas gaafa darguun baay'ee guyyaan gaafa sanaa kan biraadha. Tokko isaa lammaffaa immoo kan na dogoggorsee yeroo kaanii yeroo baay'ee na godhu. Amee yarra laaqana nyaannaa naamin. Gaafa naan jedhu warrammoo akkan jilbeeffannee jedhee yaadaan hin qabadha. Amma garuu naan dhufne bakka yeroo baay'ee na dogoggorsiseera akkas. Akka isheen itti yaadne amma jalqabaa sirriitti irratti hojjechuun irra jiraata yaada. Naan dhufte itti shakkitee turte sodaattee turte? Bakka baay'ee bal'isuun irra jiraata yaada wantichi. Isuma dhugaasaa ta'uu qaba namoonni. Sarpiraayizima dhugaa. Sarpiraayizima dhugaa. Isuma keessaa walitti manii miidiyaadhaaf sabanii waliin hin taane isuma riil. Isa booda wal argine gaafa na argitu uffannaan koo badee jira. Laaqana nyaachuu dhaqaa irraa iddoo gaarii moodhanna. Kanaan mana wajjin hin deemtu jette. Butikee itti nageessite. Shamizii filtee na alaattee na uffadhee garuu rifeensi koo sanumaa bakka jedhu bareedeera. Isa booda iddoo laaqana sana nyaannee baay'ee lapheen koo nanti ni hataa jiran jedheen. Baay'ee nanannaa jiran jedheen. Idaa ijoon koo sirriin tureen jedheen. Baay'ee mannasa waan deemuu fakkaata namichichi. Isa booda kadhadhuuf miin jedheen gaafa makiinaa keessa galu. Isa booda hin kadhatte waan isheen hin jirtu naasuu guddaa keessatti namichumaa gaddaa irratti siqaayin dabarsaa jiru sana yaaddi malee waan tokko. Isa booddee gara loojii sanaa deemnee maakiyaatoo buna dhunna jenneedhaan jechuudha. Ituma jarjarruudha nagaa. Hospitaalatti hin deebi'e waan ta'eef itoo jarjarruu deemaa jirra. Kana gidduutti gadi ba'een bilbila haasa'a. Viizitaa akkam ta'e maalirra jira naan jetti. Homaan jedhu jedha gadi ba'een jaraa wajjiniin haasa'een deebi'a. Isa booda manaajarii manichaa waameenan kana kanatu jira dheen haala jiru ergan ibsee fi booddee isheen hin beektu callisiinuma mana kana nu daawwachiisi iddoo sanatti nu geessin jedhe. Inni dhufeedhuma iddoo tokko tokkoon isin ilaalchisuu barbaadaa jedhe. Lakki nu hin jarjarraa jetteen. Lakki waan haaraa gana hospitaalatti hin deebi'an. Waan haaraatu jira isan ilaalchisaa dirqama maaloo. Isin immoo kan nun ilaalle eenyutu nu ilaalaa. Haa ta'u inni bakka dhiisi bakka nama kabajuma namaatiif dafnee ilaallee deemnaan jedhe.
Itoon ilaalchisu kana callisee uummanni nutti argisiisa. Manni kun akkasii, manni kun akkasii ta'e nu gaafa akkas deebitu kaameraan irra jira. Fiigaame dhufee bakka lallisaan. Gurbicha nan beekaa isa wajjin akka walitti siqaniin beekaa viidiyoo irraa akka hojjetu kaameraamaanii akka ta'e hin beekaa bitaan itti gale. Dikoorii immoo fagoottan arga. Dikoorii guddaa tokko. Achi deebi'uufis yaaleera. Akka dhaabbachuus ta'eera jalqaba pinkin ta'e waa'ee na'e. Kalarii garaagaraa argisiiste. Achi immoo nan gurraache. Nan na'e bakka waa'ee. Sana booda hin jilbifate? Sana boodee like heart shape wayii keessa galee hin jilbeenfatee waliin dulloomnu nan jedhe. Afaan isaatiin? Eeyyee. Hayyee? Waliin dulloomnu nan jedhe. Ati toleette? Toleen jedhee. Haayilaandii koo qabadheera akkuma yeroo kaaniin uffadhe. Chi keekicha irrattis waliin dulloomnu jedha. Bakka. Toletteen? Toleen jedhee Ajaa'iba! Harki dhaamuu fi qabama sarpiraayizii hin jirredha kun sarpiraayizii ajaa'ibaati. Hin dhaga'een beeku sarpiraayizii akkasii. Bakka hin jilbeenfadhutti na gaafatti. Namichi inni hospitaala jiru akkamii? Isin osoo baay'ee jedhesin. Hin jiru namni nagaadha. Isbii namaa nagaadha. Namni hundumtuu nagaadha dhiisii. Baay'ee namatti tola dhugaa. Ammas waliin dulloomaa. Dhugaa waaqessi naa eebbisu. Ammallee waliin dulloomaa. Harrii waliin filadha. Baay'ee namatti tola. Ija hamaarraa illee sinaa qabu. Amma gaasanii walitti dhuftanii ijoollee 3 horattanii jirtanii daa'imni immoo kennaa waaqaatii eebbifamuudha. Walumaan deemaa jirtu jechaadha. Galata waaqa. So daa'ima guddisuun akkamiin ulfaatu ati faarfataadha. Tajaajilaaf iddoo garaagaraa deemtaa. Isheen diizaayineradha. Uffata adda addaa hojjetti. Baay'ee yaaduu barbaachisaanii akkamitti wal simsiistu jireenya keessan keessatti ijoollee guddisuu nu ulfaatu daftee deessee ammoo ijoollee ishee namatti hin kennitu seenuu yookiin sitti malee hojjettuu nu harkaan hin qabu jedhan akkamitti guddistan fakkeenya illee yoo ta'e namaafillee namoota sillaalaniifis. Egaa jireenyi gaa'elatti gaafa dhuftu akkasa yeroo bara qobummaa miti. Waan tokko irratti murteessu isa tokko irratti akkas gochuun dirqamadha waan ta'eef gaafa isheen hojiidhaaf baatu anatu jira dirqama. Gaafan ani deemu isheetu dirqama jiraata. Yoon akka ishee perfect ta'e hojjechuu baadhayyuu amma tokko ijoolleedhaaf nani hojjedha nan gargaaraa nan kunuunsaa. Akkasitti salphifne jechuudha wanti nutti cime tokko iyyuu hin jiru. Galata waaqa. Seenuu sittuu. Hin cimu dhugaa dubbachuuf. Perfectidha garuu. Akkuma jedhu miti. Zinnutti illee ilaannu nuti. Namantan isheen yeroo hin qabdu garuu yeruma qabdu. Baay'ee lamaan keenya iddoo tokkotti yoo argamu. Dadhabdan. Dirqama yoo ta'e fi isheen yoo yeroo qabaatte ishee bira keenya ijoollee. Garuu inni pirinsipiliin keenya tokko ijoolleen keenya waggaa tokkoof ji'a 6. Immoo waggaa 2 amma ta'anitti anaaf isa qofaatu jira. Maal goonee torban keenya 2 irra. Dafinootii amma kamisaa yookiin immoo amma jimaataatti baay'ee biiziin ta'uunni. Ati? Guutuu jimaata kamisa jimaata fi wiikeendii immoo baay'ee biizii ta'a yeroo hundumaa. Gaafa sana immoo maayyoo hojii kan biraa biizinasii kan biraa maayyoo hin qabu jechuudha ijoollee irratti hin xiyyeeffadha. Uffatas yoo barbaadan wiikeendii irratti yookiin guyyaa akkasii barbaadu. Manumatti hojjedha. Guyyaa yoo ijoolleen eega ta'e immoo ittimee galgala hojii wayii qabnaa si eeguun jedhan hojiin hojjennaan jedha halkan guyyaa tokko halkan guutuu hojjechaa bulla. Hojii koo isa diizaayiniingii jechuudha. Na gargaara waan tokkootiin. So torban keenya akkas 2 irree ijoollee keenya guddisuutti eegallee achi xinnoo ishee gaafa umuriin isaanii 2 waggaa 1.6 gaafa ta'an immoo bakka kunuunsa daa'immanii jedhama. Deekeerii. Achitti gashinaa jechuudha. Achi lamaan keenya iyyuu akka feenee baanee galuun salphaanuuf ta'e. Durii kan turte. Faarfataa Guutuu Shifarraa fi akkasumas immoo haadha warraa isaa
diizaayinara seenaa kee Beek Girmaa wajjin taasaa jirudha. Hanga xumuraatti immoo nu wajjin turaa isiniin jenna. Durii kan turte Gara guutuuttan dhufaa. Egaa faarfannaawwan hedduu egaa hojjeteeti jira. Egaa haadha warraa fi abbaa warraa taatanii walitti dhuftanii immoo guutuun ogummaa kee ittiin hojjettuun si deeggara. Atis immoo faarfannaa amma tokko yaadallee akka kennituuf akkanaan haallee fi odeeffadheera isiniin jechaa jira. Sana keessaa immoo dhugaa kan jedhu faarfannaa tokko irratti yaadallee kaastee mee kanarratti faarfannaa hojjedhu isin jettee sii kenniteerti jedhama. Nan sobee? Guddaadha. Yaa guddaan mee xiqqoo waliin jennee faarfannaa sana baay'ee jaallatti. Seenaanis faarfannaawwan hunda keessaa faarfannaa sana guddaa jaallatti. Guddaa mee waliinaaf faarfannaa xiqqoo? Tole faarfannaa keessattuu gaa'ela koo booddee faarfannaa baay'ee isaa tokko tokko yeroo gaafa nan jedhu nan argisiisaani. Yaada baay'ee qabdi. Yaadi ishee yaada bishaataadha. Faarfannaa guddaa kana hojjedheenani toora jalqaba sadaffaafaa alaazee kana sirreessinaan jettee dhuma. Idiitsi goote. Iddoodhaa dhugaa. Kanaaf faarfannicha guutummaa masaan kenneefi. Kan ishee jetteen? Kanuma keessa bakka fudhadhuun jedhee. Kanaaf jaalattee jechaadha. Kanaaf jaallatte. Durii kan turte ifa guddaa marfamte alfaaf omeegaa taate baraan kan moote wanti si deebiin jiru barri wal si jijjiiru hunduu sinoolee bulaa harka kee jala riira ursanii faarsu bareeda kee siif ollaatu ergamoonni kee qulqulluu jedhu maanguddoonni isaa qalaameeffata ulfinni na bira gaa'een xinnaatu yoomiyyuu hin jiru kan singitu guddaan olii guddaan olii jabaan olii jabaan olii guddaan olii guddaan olii jabaan olii jabaan olii. Hallelujah. Ameen. Nyaatti tola. Egaa faarfannaan baay'ee sammuu namaa tasgabbeessaa, gadda keessaa nama baasaa, abdii namatti horaa, waan baay'ee akka ittiin jabaannuuf nama fayyada. Waaqayyo akka ittiin galateeffannuuf waan nu ta'eef hundaaf akka ittiin galateeffannuufis hin ta'a. Oolchaan immoo faarfannaa keenya baay'een addunyaa baay'een kan beekudha oolchaadha. Amantii kamuu keessattuu waan rabbi jedhe yookiin waa waaqni jedhee hin oolu jedhama. Waaqayyo gaafa nama oolche immoo nama oolcha. Seenaan sun maaliif wal qabata? Akkamitti hojjetame? Addunyaadhuma guutuu keessatti yeroo tokko jireenya keenya keessatti wanti hamaan hin dhufa. Ammoo ibidda keessaa kan nama baasu immoo waaqayyo immoo nama gargaaree baha. Gaafa sana oolchaadha waaqayyoodha. Macaafa irrattis immoo waaqayyo oolchaadha. Akkamitti hojjetame faarfannichi? Faarfannaan sun egaa waaqayyo guyyuma guyyaatti wantoonni keessa darbinu waan baay'eetu jira. Faarfannaan sana akkanitti hojjedhee gara Wallaggaa tajaajilaaf utuu deemaa jirru. Mucaa walii wajjiniin jiraannu muuziqeessaan tokko wajjiniin jiraanna yeroos gara Gullallee. Ganama sa'aatii yeroo 10tti baanee as koo geenye
konkolaataa isaan ittiin deemuun irra jiraatan wajjin deemuun irra jiraatu keessaa hin guute haa ta'u sanaan akka hin deemne natti himnaanan konkolaataa kan biraa barbaaddadhee achitti adda baane. Isa booda konkolaataan isaan fudhatee deemu suni ani erga bari'een yuuti kan hin ba'e. Konkolaataan isaan fudhatee deemaa jiru suni hamboo anaa ga'u isaan geedoo ga'anii makiinaa wayii galagalee jedhanii hin dhaga'e. Achi keessatti gaariyooti keenya baay'een isaanii boqotanii yeroo sanaa faarfannaan kun keessa koo bulee hojjechuu jalqabe jechuudha. Hiriyaan kee waliin baatan ati bira hafteen? Biraa nafe. Achi keessa namoonni oolan hojjetoonni waaqayyo baay'eetu ture. Namoonni humti lubbuudhaan immoo oolanii hangarraa tajaajilaa jiranis jiru. Namoota gurguddaan. Mucaan sun garuu nan dhabee warra du'an keessa iyyuu dhabee gaafanii makiinaa jala jira. Achi reeffa isaa fuudheen gara hospitaala Geedootti geessee ilaalchisee maatii isaatiif erge jechuudha. Baay'ee yeroon sun yeroo dukkana ture guyyaa dukkanaa ture. Waaqayyotu nama oolchaa. Egaa guyyaa waaqayyotti nama hundumtuu hin deemaa hin boqota. Du'a yeroo malee kan namatti fidu garuu seexanaa. Kanaaf faarfannaan sun yeroo sana keessa koo bulee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo kanatti balaan konkolaataa firoottan keenya, hiriyoottan keenya, namoota qaqqaalii hedduu nu jalaa fudhatee jira. Baay'ee otoo hin yaadiin amma jirra booda hin jirru. Balaan konkolaataa dhugaa mootummaanis waan kanarratti baay'ee hojjechuu qaba. Seenuu yaadatta eessuma kee yaadadha obboleessa jennu baay'ee dhaga namoota baay'ee obbiraadha nu dhabsiisee jira. Waaqayyo nama oolcha garuu immoo hanga dandeenyeen immoo ogummaa baranne kana sirriitti of eeggannootiin yoo ittiin fayyadamin ogummaa seexannis nama dogongorsiise du'a yeroo hin taane namatti fida waan ta'eef waaqayyo warreen lubbuu isaanii akka tasaa darbeef araaraa godhuufi kanuma jennaa balaa tasaa immoo waaqayyo nama dabarsaa oolchaadha amma oolchaadha jenna waaqayyo oolchaadha ammas nu oolchi. Menu nu faarfadha itti dabalta maal na yaadachiste an hojii koo jalqaba jechuun fashion show yeroo hundumaallee yaada garuu yeroo jalqaba fashion show kana agarsiise biiroo maal jedha tiraafikii naannoo Oromiyaa wajjin na yaadadha sagantaa san Bishooftutti simbooliiwwan tiraafikii garaagaraa mul'istee turte yaadadha baay'ee. Sarratti hojjedheen tureenna isana yaadachiise hojii koo jalqabaa fashion show jalqabde turee jira sagantaa sanarratti illee like amma of eeggannaatiin oofii bakka jedhu bakka tabba jedhu gaara jedhu speedii kana ol oofuu yookiin saffisa kana ol oofuu hin dandeessu wantoota jedhu mallattoowwan sana kan agarsiisu uffannaatiin ameen oolchaadha ameen waan baay'ee nama yaadachiisa yeroo wayii yuunivarsiitii madda walaabuurraa barsiisota akka jiraniin baay'ee lubbuu isaanii dhabantu jira sana keessa namoonni hafan jiranii sanfaa yaadachaa jira yeroo inni faarfadhu kana keessatti jechaadha. So waaqayyo nu haa oolchu. Ulfaataadha. Hundaafuu egaa kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa Soofuu Marii miidiyaa harka keessan irraatiin egaa qophii ayyaana qillee bara 2018 akka waliin dabarsaa jirru abdii guddaa qabna. Yaada qabdanis qeeqa qabdanis akka nu geessan gamanummaa isin gaafanna amma gara dhumaarra geenyeeti jirra wantoota hin kaasne hojjetan inni galateeffachuu barbaadannoo jiraate akkasumas immoo egaa faarfannaa Sitoona olchee sitoona olchee nyaatamuun tasaa yoomnamame seenuun sagantaa kee fashion show jalqabde kana sitoona olchee humna waaqummaa kee arganii kan beekanii olchaadha haa jedhanii humna dandeettii kee arganii kan beekanii olchaadha haa jedhanii
olchada, 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 olchada. Badizita sayom nabame, sitona olche, sitona olche, nyata munta sayom nabame, sitona olche, sitona olche. Badizita sayom nabame, sitona olche, sitona olche, nyata munta sayom nabame, sitona olche, sitona olche. Om nawagumma ke argani kambekani olchada hajarani. Om nadandeti ke argani kambekani olchada hajarani. Olchada maqaa Yesuus arras boris olchada Yesuus. waan baay'ee nama yaadachiisa. Yeroo wayii yuunivarsiitii madda walaabuurraa barsiisota akka jiran baay'ee lubbuu isaanii dhabantu jira. Sana keessa namoonni hafan jiranii sanfaa yaadachaa jira yeroo inni faarfate kana keessatti jechaadha. So Waaqayyo nu haa oolchu. Ulfaataadha. Hundaafuu egaa kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya, miidiyaa Soofumarii. Miidiyaa harka keessan irraatiin egaa qophii ayyaana qillee bara 2018 akka waliin dabarsaa jirru abdii guddaa qabna. Yaada qabdanis qeeqa qabdanis akka nu geessan gamanuma isin gaafanna. Amma gara dhumaarra geenyeeti jirra. Wantoota hin kaasne yoo jiraate namoonni galateeffachuu barbaadan yoo jiraate akkasumas immoo egaa kanaan dura guutuunni konsertii faarfannaa magaalaa Finfinnee keessatti yeroo 2 hojjeteeti jira. Kana booda hojjettaa moo akkamii maal sirraa eegnaa kan jedhu sanas nu kaasta. Seenuu noo sagantaa kee faashin shoo jalqabdee kana itti fufsiista. Namoonni baay'een jalqabaniirani garuu yeroo itti deebi'an hin argine. Kana lamaan keessummeessinee dhaamsa qabdanii xumuru. Sagantaan faashin shoo kuni itti fufiinsaan kan geggeeffamudha. Waggaa haaraa faranjootaa yookiin immoo 2026 kan jalqabaati. Bara dhufuus hin gaggeeffama. Yaadni isaa baay'ee guddaadha. Amma diizaayinii 120 qabatee dhufe. Uffatoota 120 qabatee dhufe. Moodeelota 100 ol of keessa qaba ture. Sagantaa guddaadha baay'ee. Amma har'aan nageenye namoota baay'ee akkasii kan hirmaachise. Kana dabalataan immoo diizaayineroota haaraa ta'aniif diizaayineroota 5-7 carraa of beeksisuu, carraa hojii isaanii namootaaf agarsiisanii, carraa nama wajjin wal qunnamanii uumnee jirra. So inni responsibility guddaadha jedheen yaada. Kanaafuu itti fufaa. Waaqayyo wajjin carraa kanaan qaamota ani galateeffachuu barbaadu. Tokko biiroo aadaa fi aartii Finfinnee baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma hojii isaaniitiin nu gargaaraa turanii. Bishaan kiyyaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Backstage moodeelonni hedduu jiru turanii, koordineetaroonni hedduu jiru turanii. Isaaniif bishaan nu dhiyeesseera. Lalla Catering hedduu isaaniinis galateeffachuun barbaada. Taadoma Business Group, Wabii Tour and Travel. ዝናሽ ኦላኒ መልቲ ሚዲያ ሳኔን ሞ አዱመት ባይ ገለቴፈቹን በርዋዳ ፊኖ ሚኒስትሪኒስ ባይ ነው ጂን አበቴራ ከነንደገ እንጅሩ ጀደኝ ያዳ ካስቲንግ ፊኖ ሚኒስትሪ ጀቹን ከነ ሳቲ አየ ያዳኒስ ዋን ባይዳን ነው ጂን አበታኒሩ ሄዱ ገለቶማ ከሞዴሎታ ካስት ጎቹዳን ሞ መልካም ጀደምቲ ኢትዮጵያ ኔክስት ታፕ ማሮ ሳኒን ባይ ገለቴፈቹን በርባዳ ኢቲፉፊንሰ ሰገንታ ከናፊ ሞ ቃሞኒ ቢሮን ሌ ከነቦዴ ያከኑ ጭነን አበተኒ አምሰ ደበርሶን በርባዳ አዳ ኬኛ ጉዲሱፊ ሴናት ኢቲፉፊንሰ ወጀቹፍ ወልበረድ አበቹን ባይ ባይ፣ အ ሰጀሪን የ አምሰ ከነ ደበርሶን በርባዳ ገለቶማ። አየ ያ ዳኒስ ዋን ባየዳን ኖ ጂን አበቴራ ፊኖ ሚኒስትሪኒስ ባይ ነው ጂን አበቴራ ከነንደገ እንጅሩ ጀደኝ ያዳ ካስቲንግ ፊኖ ሚኒስትሪ ጀቹን ከነ ሳቲ አየ
Albemii oolchaa booddee EP dhagaa golee kan jedhamu hojjedheera. Konsertii yeroo lama immoo hojjedheera. Inni jalqabaa waldaa Xooraa Ilochii kan jiru waldaa Guutuu Wangeelaa hojjedhe. Qaxanaa Walitti isa jedhamutti. Inni lammaffaan immoo gara Gullallee Beetel kan Yesuus keessatti hojjedhe. Amma gaa baranaa yaadaan jira Fiinoo sadaffaa konsertii Fiinoo sadaffaa. Albemiin koonni kan biraanis dhufaa jira. Barana qophii gurguddaan qabaa jechuudha yoo Waaqayyo jedhe. Yoo Waaqayyo jedhe. Dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaas asumaanis wajjin jira. Thank you. Waan danda'ees wajjin hojjechuuf miidiyaan Soofumaris akkasuma beeksisuu keessatti baay'ee galatoomna. Hojii keessan kamuu waliin hojjechuu wal gargaaruun dirqama waan ta'eef. Hojichi hojiidhuma Waaqayyooti. Natti tolaa sabi keenya yaa'ee wal wajjin waaqeffatu. Faarfattoota jaallatamoo gurguddoo baay'ee qabna. Namoonnis namoota akkasii wajjin inni dhaabbatanii natti tola. Faarfataadhaaf amma kanatti wanta adda ta'e wanti godhamuuf hin jiru. Hojii Waaqayyo keessa isaa kaa'e kanaaf tutumsa godhanii gaariidha jedheen yaada. Gara fuula duraatti egaa bara kana ji'oota muraasa booddee kana nan hojjedhee yaada Waaqayyo wajjin. Baay'ee Waaqayyo sinaa milkeessu akka milkooftanillee abdii guddaan qaba. Isi wajjiniin dhaabanna jechuun alatti wanti jennu hin jiru. Ayyaanni kun ayyaana milkii akkasii ta'uun hawwaa, ayyaana gammachuu akkasii ta'uun hawwaa. Tarii dhaamsi hafee yoo jiraate too kanarratti sila waan tokko jedhee wanti jettanoo jiraate carraansi ni kenna. Ayyaana kana gaa kennaasa ta'ee sanuu kenname cubbuu ilmaan namaa irraa isa fuudhu kana kennaa guddaa sanuu ta'e kana yaadachaa. Jallisuun ayyaanuma waanuma ta'ee fi waanuma nuti waggaa dhufaa darbaa ta'uuf utuu hin taane hundi amantii keenyaas ta'e Yesuus Kiristoosiin yaadachaa akka ayyaanessinuuni kabajaan namoota hundumaa feeraa Yesuus Kiristoos fayyisaa nama hundumaati. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii faarfataa Guutuu Shifarraa fi akkasumas immoo designer seenaa Keebee Girmaa wajjin taasisne egaa ayyaana qilee sababeeffachuutiin as istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamutti wajjin taasisne egaa kana fakkaatu ture ayyaanni ayyaana milkii ayyaana jaalalaa ayyaana walii rifattan akkasii ta'u asumaan hawwaa nuti egaa sila otoo itti fufnee nuti tola ture sa'aatiin nu daangessee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha asumaan nagaatti isin jenna. Durii kan turte ifa. Dhalachuu isaatiin nagaa argannee abdii fayyina bara baraaf ta'u horanne. Dhaabbanni keenya Tokkummaa Star Business Group hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isiniin ga'e jedha. Tokkummaa Star Business Group wabii maamiltoota keenyaaf Aspaaltii bituminii gosa adda addaa waggaatti toonii 200,000 ol keebiloota teeleef humna ibsaa sibiila ijaarsaa akkasumas meeshaalee elektirikaaf finishingii qulqullina olaanaa qaban biyya alaarraa galchuun daandii guddina keessanii tumsuu irratti argama. Maashinaroota ijaarsaa konkolaattota ammayyaa elektirikaaf zayitoota Bravool filatamoo ta'an dhaabbanni keenya isiniif dhiyeesseera. Hojii riil isteetii irrattis shoora keenya ba'uuf piroojeektiiwwan ijaarsa ammayyaa Saarbeet Appaartimenti, TFG Faayinaanshaal Maarkeet Markaatu, Tulluu Diimtuu appaartimentii qulqullinaan xumuraa jirra. Gama turizimiif hoteelaanis Tokkummaa Giraand Hotel 4 kiiloo laga Xaafoof Baakkootti jireenya qananiitti isin fiduuf ijaarsisuu irratti argamna. Tajaajila eegumsaaf qulqullinaatiinis maqaa boonsaaf amanamummaa qabna. Tokkummaa Star Business Group kaffalaa gibiraa amanamaa ta'uun sadarkaa naannoof biyyaalessaatti dirqama lammummaa baachaa jira. Badhaasaaf beekamtii argateenis madda kabajaaf aantummaa maamiltoota isaa mirkaneeffateera. Tokkummaa Star Business Group. Ayyaana gaarii. Durii kan turte
ifa guddaan marfamte